إن شاء الله مسلم هم ربي يحمل كيسو مسلم هم ربي يحمل كيسو إيجا نتيجنا دعاء تاني دابت إن شاء الله يا ربي مسلم هم دمر كيس مسلم الدنيا تنرى يا رب هم دمر كيس يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته حردو تنكينا خنو أما إرجيت إنجراج جورا إن شاء الله جا ملكي لنا ربي عمل كيسو إبليس اللي جا ربي إراهكمو ما سلام طيب وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتوتو خينيا نوغاك مشيني جي أجيل جنيتي نو أستاو جرا ربي عمل كيسو عامل كوانو تادي بسميه دعاء دان نفانا ترى إيه مال في بيت صلاة أصولا وجين ديم اللي هدو دا بريد دا سودا اللي صون تين خمسة دات الرب قفا إيه جانا ما نشيتو أكمل استين خلات لأن تهاوتين إن شاء الله ربنا نولا في السي جتشو دا لقف تين يجليلا أما مو جرجر خانتي انتاتو خاي يو فرقتاتي إبليس في قرتين سيري ولا ددا يمكنني نشركس يو أما شيء سنسكا منتي قتل النتاتي شيء سنو الآنني يو كفاجي تاتي جنا شيء نسوا سندي بورا قال مناماتي وانو تودن ديسي ميجان أما فورا مكون شيء لا سنجو تركنا والشركني شيء سنو سان سنو والجبني ميجان سنيس يو فلان خرّا كمودن دا ما تبيكا إن بيكا متنافو مالتو قبل إيه خابيتي تنافو مالتو قبلنا اتيانه ونخو يادن باچو yaadan gartee baafachuudha jechuudha. Namni beekte akkasitti miidhamee gartee gaa miidhaan guddoon irra geesse namni guddaanu hubannoo qabu jechuudha. Akkas ta'ee jira jechuudha. Ilmoon turumaan beektu. Yoo xiqqishoollee gartee gaa qilleensa kanneenif deemee galuun beeku jechuudha. Qilleensa kanneen kun jiru namni illee harka seenee maaltu waa miti a'uudhu billaahi najjinaa jenne. Maal ta'uu qabna? Maal godhuu qabna? Isaaniif amma du'aa godhuu qabna. Isaan amma yaa'anii jiran silaayi inshallah rabbiin hamil keessuu mee gaama du'aa dhagoona rabbiin gaamee gaddaa fi gartee gadda dhiiga dhiqaa oolan kanaa fi gadda gartee gaa hiraar artee nu dhiisii beektee amma gaa nu ijaan argee akkatti itti qara'ee jiru nu birii bakka dhiisii namni qilleensa irrattu hedduu beektaa lubbuun hiraaramaa jirti. Gandi isaanii yoo qilleensa irratti yoo arge kam jedha meelaalee waan kana. Meelaale ganti isaanii Amri jajjabdu waan isaan jaangaa akkuma gaama beeyte wanti yennu kana jaanii wanti tumbar waan karaa sirriitti miti karaa jallinarree karaa jallinaati osoo karaa beeyte khayirreeraate namuu siin fedha karaa jallina irratti garuu namuu sumarraa jibba akkana yaadatti garuu san beeyte warra guutuudha jaanii sun garuu warra guutuudha sun waan jennuun hin qabnu ati hundaanuu nuti amma hanga dandeenyu garte galatoome wallahi waan bareedaa waan nama boonsaa dalaydanii beeytee egaa wanni isin amma dalagaa hirtu tun wallahi waan baay'ee nama gammachiisa. Egaa nuti asumaa teenya egaa du'aa goona fi haga isaan gartee dhaqanii silaa ergite wanni jaaniitti egaa nutis egaa du'aa isaan mafaana jirra inshaallah rabbiin gartee egaa duratti haa qabu inneetuma du'aa goota gaashaa qeen. Kun inshaallah. Egaa silaa bara ammaati wajjin deemta. Bari yoo didamtesi dhaquun kiyyaas inni dhaqa oo agartee karaa cufaa ta'u taates gaa ni danda'a akkaataatti hidhannu jira. Egaa suuta gaa harkaan gaa namallee dhokatallee jaallee taatu shayxaan sodaadhu namallee ilma namallee sodaadhu rabbii kana uume qofa. Rabbi qofa wanni sodaadhu. Ta'u rabbii namatti fida yoo immoo fajaajullee anillee iddoo tanaan gartee gaa qabamee hidhamu taate an waa hidhaati jasir hin kaayyannee jechuudha. Dhugaa. Ammoo yoo gartee gaa dafee namni si dhaqqaba yookiin namni dhaqqabu yoo isin keessa jiraatu baatan isinis bakka duraan baatan sanitti deebi'uu mala. Maaliif dhamaatee jirti. Waan iddoo deebi'aatii miti. Mataan jijjiiramee jira. Waan feete hojjetti. Rabbi waan jedhamu waan qabdu ishii nama waan barbaadde hojjetti. Rabbiin nama haasattaru zamanu akhir kana beektaa namni baala kanaa jecha gartee hagartee dura fiigu kana hagartee buruyyuu dhiisee biraaduu kanaaf jecha waama fedhe gartee miti waan rabbi jibburraa dalaga. Rabbi waan gartee gaa waan sun nama dalagu sani rabbiin gaamee haadhiisuuf rabbiin karratti haa deebisu. Nama waan akkasii saniin maallaqa argadda jee tattaafatus rabbiin haa jechuu jenna. Egaa
gorsmaan fi cimaanan gartee miti dhaamne fi bar nadaafaa jedhanii beektaa miti bar maali gaama qulqullina eeggattu jechuun qulqullina kun beek imaanarraa qulqullina tokko ijaara jechuudha. Ijaara qulqullinni kun ijaara imaanarraa tokkooti. Beektee akkasimi garuu wanta kaatu jira qulqullina warroonni waa sandala qulqullina isin eeggatu maaliif nyaacha ibliisati. Manni yoo dukkana. Yeroo amma taa'ee soo jiinaasoo uummanni sun yeroo itti dhufu taate alatti bahu alatti biraa baha suura namaa irraa deemti. Namaan fakkaatu dhiinni isaa yeroo hundan bareedu jechuudha. Amma utuma kanarraa laali afaan dabaa na laaltan malee isin qaama akkatti gubatee laali mee qaama gubate nama gartee amata meeqatu keessatti dhabe. Akkas fakkaataa rabbiin gaa najaa nu haa baasu. Inshaallah haqaa deemte. Kun waan takka rakkoon qabu. Inshaallah gaamee du'aa dhagoona fi isaanis gaa rabbiin hamil keessu. Gaamee warroon gartee viidiyoo tana daawwattan ka amantii musliimaa hagartee amantii birallee haa qabdan hedduu galatoomadhaas hin jechuu barbaada. Du'aan isaan nu godhanilleen hedduu qeebalamaa jirti. Hedduu waa hedduu hagartee gaa rabbiin nama tokko beektee nama hedduu keessatti tokko haraamata qabatu hin dhabamu. Beektee yoo nuti dilaa taanillee san keessa qabee dilaa hin qabnes hundaan dilaa jechuun hin taatu. Du'aan isaan achi keessaa godhan beeki wayirra buuti. Warra booddee du'aan isaanillee nu qeebalamaa jirti. Inshaallah ammallee isaanillee bakka jiranitti nagaa rabbiin itti haa godhu. Warra gartee nu hordofaa jiru hunduu amantii musliimaa hin ta'inillee hagartee gaa hundi gaa rabbumaatu uummatee qaba. Akkasumatti nagaadhaan jechuun nagaa rabbiin bakka isaan jiranitti nagaa rabbi haa teessisu. Isaanillee umrii rabbi haa dheeressu jechuudha. Hordoftoota keenya sanuyyuu jechuudha. Rabbiin gartee umrii rabbi haa dheeressu waan jiru gartee. Nu caalaa itti rakkatu jiranii isaanis du'aa nuuf godhanii miti. Nutillee du'aa haadha wal dabarsaa harki taraa wal dhiqaa jette Oromoo. Beekamaadha. Isaanillee rabbiin gartee haa milkeessu. Hordoftoota keenya sanillee haa milkeessu rabbiin. Maaliif waa hedduudha. An viidiyoo maraan turre yeman kana keessatti hatta Oromoo miti gartee miti Araballee wal dhaane maallaqa takka irraa fudhannee maallaqa waan jaan kana gartee maallaqa innullah rabbumaatu seeqan hundaa rabbi jechuun hoo jette milkiidha jechuudha. Amma mee du'aa takka irra buufannaa kana du'aa achi tarkaanfannaa inshaallah rabbiin gaa nu haa milkeessu. Warra aamin nu jalaa jeellee rabbiin haa milkeessu. Harka isaanii haa ol ka'e rabbiin gadi deebisini. Niyyaa isaanii nuuf du'aa godhu jiranii niyyaa isaaniillee rabbiin haa guutuuf ni goona du'aadha jechuudha. Gizee maraaf jechuudha. Egaa asirrattis gaa ergamaa keenya dagatuu qabnu alayhi salaatu wassalaam akkasumatti gaa sahabbotaan keenyallee dagachuu hin qabnu. Akkasumatti gaa hunda isaaniitu radiyallahu anhu jechuudha. Yookaas jenne gaa amma beektaa maqaa tokko yoo kadhoonni taate sahabonni hedduudha. Fixuu hin dandeenyu maal qabna. Radiyallahu anhu hunda isaaniitu jechuudha. Walitti qaba. Hunda isaaniitu jechuudha radiyallahu anhu maaliif jennaani namni namni jaalate sahabbatanillee jaalatu qabaa jee ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam. Ammas namni gartee sahabbatan jaalatu hunda isaaniitu osoo adda addaan qooduu hin taane akkasumatti gartee miti hundaa'u jaalachuu qabaa jee beekte. Kanaafuu maal ta'uu qabna hundi isaaniitu radiyallahu anhu jechuu qabna. Ammas yoo ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaam waan siiriidhaan ifirraa dhoogan waan dawaa namaa ta'u bar waan ijoolleen xixiqqoo nu gartee miti amma gaa barataa jirtu ganda keessarra jechuudha barataa jirtu. Amma ayaan kun suuratul faatiha namni qara'een hin jiru suuratul ikhlaas namni qara'een hin jiru jechuudha. Suuraan tun dawaadha. Ammoo wanni dawaa sii taasuun keessa keettu sii fuudhaa hubadhu. Maaliif imaana qabda sabrii aan rabbiitu na uume jettee lubbuu ta'e tana gartee asirraa arrabaan haasa'u osoo hin taane keessa keetii yoo liqimsite wallaahi waan feetellee yoo qaraate rabbiin sin dagatu. Maaliif amma barre nuti amannee hoo rabbitti gartee achi cinna taate waa hedduun irraa qeebalamaa jechuudha. Kijibaan osoo hin ta'in kijibaan gartee gaa ayaan kun ni ta'amuun ta'u du'aan akka daddatu ni ta'amuun ta'u isa keessaa walaa galtee of kijibde
sun siintaatu jechuudha. Maal ta'u rabbii keetii Rabbuma keetii wajjin. Suyyuutiif rabbii keetii suyyuutuu baattu soomaan gootuuf Waa takka ifuu. irraa yoo dhiifte yoo suyyuutetti mata keetiif rabbi irraa waan ati guutu hin jiru jechuudha. Takka. Wanni itti irraa irriftu rabbi irraa hin jiru. Hin jiru. Kanaafuu maal taata suyyuutiif rabbii. Rabbuma Hedduu rabbii kan keessaas uume si qofaa miti hedduu uume rabbiini. Rabbiidhaan nagartee nama hedduudha qabaa jechuu jira. Kanaafuu gaa warri gartee gaa rabbii karaa ergamaa keenya alayhi salaatu wasalaam deemerra gartee deemuudhaan rabbi nu haa godhu. Amiin. أما قامي قرد وايتي كنا يجول إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب يا الله ربنا أتمنا نورنا واغفر لنا إنك أنت غفور رحيم. يا رب يا الله يا عليم يا كريم يا الله لا إله إلا الله ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب الراكعين يا رب يا رب يا الله يا رب قد من فيز يا رب خيرتيجا إبليس الكرباس يا رب يا الله يا رب ورقان كردل برا يا رحمن الرحيم كراهة الرديبس يا رب يا الله ويا رب يا رحمن الرحيم يا رب يا الله يا خلاص قال برايسك ربي حامل كيسو ربي حامل كيسو. يا رب حامل كيسو ربي حامل كيسو. إيجا نولي ربي ولي إنه حامل كيسو إن شاء الله نتي المناماتي يقرتي متي دلي هدو كبات تندينيا إيجا يا رب يا رحمن الرحيم يرتيجا خررت يا رب نوجلج إيه مرة خاسي نوجلج يا رب يا رحمن الرحيم يوم قرتيجا دروان قرتي صلاة جراتس بر نين صلاة تتاون قبضو يا ربي صلاة خير الراكعين بر اسمه صلاة جرتو يا ربي صلاة خير قرتي يا ربي نم صلاة نقولي نور دي دروان جل ما ربي جعلني ما جل ربي صحابني ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء كان يتمال يا رحمن الرحيم نما صلاة خيسة تقول بر صلاة ما جرتا اسمها صلاة جرتو يا رحمن الرحيم صلاة أجرته صلاة جرورته جتة دكتور كم مال يا ربي نما صلاة نقولته خلاتو لقبتا هجتشو مالف أفضلتشون كم أرجمان كان عليه الصلاة والسلام ربي مال جين كرته دليل قدامي تدغنا أفتلي سيف على رميه جين ربنا كسنان جي يصير كمان كان عليه الصلاة والسلام يلي يلكن تكان ليه أسمع إني كت أبتو ميل لساقون كت رواجي تهات من عائشة رضي الله عنها ما هدي من كل سوى أتشمنين إيرتا تنافو نتيو مالكم يوصل ليه ما درجته جرينه أفتوه تكم وان قرتي تديكشوا دررة قرتي دديم تناف جتة هارك خنينه ربي خيني ولين إن شاء الله إني كتب يرى والباسي ورقته يجي والنمون وبر إيمان أبو الرأي وصوص النار إيمان كواته من ما أقول عنك ردان كولتين ترى إيمان سان أبو الرأي كانت والنيانة والفنة سيري والجلد تكونه فالفلادات والأمام لي ربي اللي أمنه تيني اللي أمن يا أبو دبي ربي تنجب تودا ربنا هم بكيسو ربنا هم بكيسو ربنا هم بكيسو يا رب المكيس يا رحمن الرحيم يا عظيم يا كريم يا الله اللهم سلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجان جلاتا